Daandiin xiyyaaraa Itoophiyaa tajaajila daandii xiyyaaraa Eertiraa harka 20 bituuf karoorfateera jedhan dubbii himaan ministeera dhimma alaa obbo Mallas Alam. Daandiin gara Asab geessus suphamaa jira jedhaniiru namoomsa Admaasuu gabaasa dabalataa qaba. Ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa haala waliigalaa Itoophiyaa fi Eertiraa irratti miidiyaaf ibsa kenneera. Dubbii himaa ministeerichaa obbo Mallas Alam waliigaltee nageenyaa fi waldeeggarsaa biyyoota lameenii hojiitti hiikamuu eegaleera jedhaniin waliigaltee magaalaa Asmaraatti mallatteeffame keessaa keeyyanni sadaffaa tumsa geejibaa daldalaa fi kominikeeshinii yoo ta'u bu'uuruma waliigaltichaan balaliin Finfinnee Asmaraa akka eegalamuu fi daandiin gara Asab geessu suphamaa akka jiru himan obbo Mallas Alam. የኢትዮጵያ አየር መንገድ ከሁለት አስርት ዓመታት በኋላ ወደ አስመራ በነገውለት ይበራል። ዳንዲን xiyyaaraa Itoophiyaa waggoottan 12 booda gara magaalaa Asmaraatti buru balali'ee gala. Imaltoota 465 qabatee balali'a. Qondaaltonni olaanoo mootummaa dureeyyoonni daldaltoonnii fi waggoottan hedduuf maatii irraa adda citanii kan turan kanneen balalii jalqabaa gara Asmaraa imalan keessaati. Balaliin Finfinneedhaa gara Asmaraa torbanitti yeroo lama akka ta'u yaadameera. Waajjirri gurgurtaa tikeetta balalii Asmaraa banamee jira. Daandiiwwan gara Asab geessanis mijeessuun eegalameera. Hojiin suphaa daandii Asab marsaan jalqabaa haala gaariin hojjetamaa jira. Haalli waraanaa fi waldhabdee biyyoota lamaan gidduu ture irra caalaan hawaasa daangaarra jiru miidhee jira. Keessattuu namoota Affaarii fi Tigraay. Kanaafuu hawaasa daangaarra deebisnee hariiroo gaarii ijaaruuf hojiin eegalameera. Tajaajilli daandii xiyyaaraa Itoophiyaa tajaajila daandii xiyyaaraa Eertiraa harka 20 qooddachuuf akka ta'es dubbataniim. የአዲስ አበባ አስመራ የጉዞ መስመር መከፈቱ ለዳያስፖራ ኤርትራውያን ከጊዜም ከወጪም አንፃር ተመራጭ balaliin xiyyaaraa Finfinnee gara Asmaraa banamuun isaa irra caalaatti hawaasa diiyaaspooraa Eertiraa gama baasiinis ta'e yeroo qusachuuf faayidaa olaanaa qabaata. Daandiin xiyyaaraa Itoophiyaaf faayidaa addaa inni qabaatu keessaa immoo yeroo imalaa ni hir'isaa fi daandiin xiyyaaraa Itoophiyaa daandii balalii Eertiraa fayyadamuu dhabuunsaa giddugaleessaan $100,000 baasuuf saaxilamaa ture. Tajaajila daandii xiyyaaraa Eertiraa ammoo harka 20 bitachuuf daandiin xiyyaaraa Itoophiyaa karoorfateera. ኢትዮጵያ አየር መንገድ እንግዲህ ከኤርትራ አየር መንገድ ወደ 20% የሚሆን ድርሻ ለመግዛትም እቅድ አለ። Gama kominikeeshinii namoo tajaajilli bilbilaa Itoophiyaa fi Eertiraa banamuusaan firoottan wal iyyaafachuu eegalaniirus jedhaniim. Tarkaanfii ariifataa gaggeessitoonni biyyoota lameenii fudhataniin hojiin imbaasiiwwan banuu eegalameera. Hariiroon dippiloomaasii Itoophiyaa fi Eertiraa gara nagaa fi waltumsuutti deebi'eeras jedhan obbo Mallas Alam. Uummata biyyoota lameenii caalaatti walitti fiduuf ammoo hariiroon dinagdee daldalaa fi hawaasummaa yeroo dhiyootti akka eegalamu abdii qabanis dubbataniiru. Uummanni waggoota 20 oliif addaan citee waliif diina ture. Al takkaan jaalalaa fi kummaatti deebi'uun xiinxaltoota siyaasaa fi dippiloomaasii idil addunyaa hedduuf gaaffii ta'eeras jedhaniim. Akka dubbii himaan ministeera dhimma alaa himanitti gaggeessitoonni biyyoota lameenii dhimma gaanfa Afriikaas waltumsanii hojjechuuf walii galaniiru. Xumurri diinummaa Itoophiyaa fi Eertiraa gaanfa Afriikaatti boqonnaa haaraa baneeras jedhan obbo Mallas Alam. የጥላቻ የመጠራጠር ምዕራፍ ተዘግቶ የፍቅር እና የእምነት ግንብ boqonnaan jibbaa fi walshakkii cufamee riqicha jaalalaa fi wal amanuu ijaarameera. Gaanfa Afriikaatti boqonnaan haaraan banameera.